qajeelchi poolisii godina Shawaa bara haaraa sabeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi maallaqa deeggaran. Bal'ina oduu kanaaf Girmaa Magarsaa. Qondaaltonniif miseensonni poolisii qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa miseensota poolisii Oromiyaa nageenya naannawaa isaanii mirkaneessuuf jecha wareegamaniif yaadannoo sammuu godhan. Qaamoleen nageenyaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa bara 2015 sababeeffachuun maatii miseensota poolisii godinichaa dirqama irratti wareegamaniif meeshaalee barnootaa fi birrii 800 ol deeggareera. Waan nu dagatan nutti fakkaate yaadaan wajjin jiranii duukaa keenya waliin waan jiraniif baay'ee gammanneerra. Deeggarsa immoo miseensota godina anga aanaati kaasee anga godinatti nu deeggaruu isaaniitiin baay'ee gammachuu guddaan natti dhagahame jechuudha. Deeggarsi maatii miseensota poolisii dirqama irratti wareegamaniif godhame kun kan argame miindaa miseensota poolisii aanaalee godinichaa fi abbootii qabeenyaa garaagaraarraa kan walitti qabame ta'uun himameera. Bara barnootaa 2015 kanatti ijoolleen miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamanii barachuu akka danda'anii fi ayyaanota bara haaraa kabajamanis yaaddoo tokko malee akka dabarsaniif yaadamee deeggarsa godhame ta'uu Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inspeekter Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu dubbataniiru. Maaliinan baradhaa akkamitti mana barumsaa galchaa jedhee yoo xiqqaate maatiin miseensaa kun cannaqamuu qabu. Kana danda'uutu nurra jiraata. Ijoolleen miseensa keenya ayyaanni waggaa dhufeera maalan godha jedhanii yaaddoon irra hin jiraatu. Kanaaf waan humni keenya danda'e gargaaruu hin dandeenya waan jedhu sanaan karoorfannee kaane hidhii xuuxuun qofti bu'aan qabu jechuudha. Waan dandeenyuun garuu yoo bira dhaabanne waan dandeenyuun nuti simbira jirraa yoo jenne bu'aadha. Miseensonni poolisii nageenya naannawaa mirkaneessuuf jecha lubbuu isaanii aarsaa godhan yoomiyyuu seenaan isaan ni yaadata isaan gootota keenya kan jedhan bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo. Kanaafis maatiin isaanii gootummaa isaanii kanatti boonuu qabu malee gaddaa jiraachuun isaan irra hin jiraatu jedhaniiru. Ofii isaanii aarsaa ta'anii nu hambisuudhaaf biyya hambisuudhaaf aarsaa guddaa kafalanii jiru. Kanatti boonuu qaban. Namni biyya kana hambisuudhaaf aarsaa kafale goota. Seenaan isaa barraafii deema, dubbifamaa deema. Hadhaatti nutti dhaga'amuu dhabuu danda'a. Dhaloonni itti dhufu garuu biyya kana biyya nagaa, biyya lammiin kamuu, biyya sabaaf sablammii hunduu tasgabbiin itti jiraatu gaafa ijaarre dhaloonni dhufu maqaa keenya kaasaa deema. Gara fuula duraattis qondaaltonnii fi miseensonni poolisii godina Shawaa Bahaa deeggarsa maatii miseensota wareegamaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'uu Daayiriktarri qajeelcha poolisii godina Shawaa Bahaa Inspeekter Olaanaa Sultaan Abbaa Bulguu himaniiru. Ammas maatii miseensota keenyaatiifis ergaan dhaabu maalinni boris hadhas inni nu biraa wareegames obboleessa keenya nutis obboleessa keessanii hadhas boris waan humni keenya danda'een karaa hundaanuu isin bira jiraachuu keenya ibsinaa jechuudha. Kanaan cinaattis bulchiinsi godina Shawaa Bahaa maatii miseensota poolisii hojii dirqamaa irratti wareegamaniif lafa mana jireenyaa kennuuf waadaa kan galan ta'us bulchaan godina Shawaa Bahaa obbo Abbaabbuu Waaqoo dubbataniiru. Hundi isaaniiyyuu mana jireenyaa akka argataniif bulchiinsi godina Shawaa Bahaa hojjeta. Lafa argachuu qofaa miti lafa argatan irratti aanaa qindeessuudhaan ofiillee qindaa'uudhaan mana isaanii ni ijaarraaf. Maatiin miseensota poolisii wareegamanis deeggarsa godhameefitti kan gammadan ta'uu dubbatanii miseensonni poolisii godinichaa dubbisnees gara fuula duraatti deeggarsa maatii jaalleewwan isaaniif gochuu eegalan kana cimsanii kan itti fufan ta'us himaniiru. Mucaan kun maaliin baratee yaaddoo guddaa keessan gale abbaas dhabee moo maal wanni inni kara fuulduraa ta'u maali dheedheetinan baay'ee yaaddoo guddaa keessa galeen ija namaan nargaa laata jedheen baay'ee gaddee ture. Bakka gammachuu guddaan natti dhagahame. Deeggarsa har'a arganne kana baay'ee gammannee nu cinaa dhaabachuu isaaniitiif baay'ee nutti tole. Maatiin isaanii utuu nuti rakkachuu hin qabu, utuu nuti jiru kana maal haaluu hin qabu. Maatiin isaanii ayyaanni bara haaraa kun gaafa dhufu akkuma nama abbaan irra jiruutti, akkuma nama haati irra jirtuutti utuu nuti jirru waa tokko wanti yaaddoftan hin jiru ijoolleen keessan ijoollee keenya maatiin isaan horatanii irraa wareegaman maatii keenya kan agarsiisuudhaa fi kan guyyaa irraa kana sagantaan kun qophaa'e. Yeroon kun immoo yeroo barumsaati waan ta'eef daftara dhabanii qalama dhabanii akka maatii isaanii hin yaadanne waan ta'eef kanarraa ka'uudhaan akka isaan waan kana gammachuudhaan dabarsan akka hin yaadanne jenneetiin hin kaane gara fuulduraallee osoo irraan hambisin kan itti fufnu ta'a. Godina Baalee fi bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti daldalli seeraan alaa fi birriin biyyoota alaa qaamolee nageenyaan to'annaa jala ooleera. Gabaasa maddeen lameeniif
Mahammad Kadir. Godina Baaleetti eeruu hawaasni qaamolee nageenyaaf kennaniin daldalli seeraan alaa uffata garaagaraa birrii miiliyoona 7 olitti shallagamu konkolaataa 5tti fe'amee aanaa Dalloo irraa gara magaalaa Goobbatti otoo geeffamaa jiru to'atamuusaa Daareektarri aanaa nageenya naannoo mirkaneessuu qajeelcha poolisii godina Baalee Inspektar Olaanaa Nuuraa Koorsaa himaniiru. Kontirbaandii seera alaa gaafsan odeeffannoo arganirraa kaane yoo diqqaate makiinaa 5 kan tilmaamni qarshii miiliyoona 7 olitti tilmaamtu waan jiru jechuudha. Kana jechuun hojii guddaadha baay'ee. Galii mootummaa argachuu qabu kadhabe jira. Gibira ol qabatee kadhata ol qabatee wanti kun gabara qaxayannoon qabu gibiraan qabu kafaltii mootummaa qabu jechuudha. Bilisaan gala waan ta'eef alseerummaan akka babal'atu godha jechuudha. Kanarraa ka'ameeti kan to'anne waan ta'eef kuni fakkeenya godina biraatiifis aanaafis seeraan ta'a jechuudha. Namni odeeffannoo yoo qabaate odeeffannoo hawaasa yoo hojiirra oolche yoo bilcheesse yoo hojiitti gale wanti hojii san hin milkeessineef hin jiru waan ta'eef. Daldalli seeraan alaa miidhaa dinagdee biyyaa fi hawaasummaa irratti qabu olaanaa waan ta'eef namoota hojii alseerummaa irratti bobba'an seeratti dhiyeessuuf yeroo kamuu hawaasni nu cinaa dhaabbachuu qabaa jedhu qaamoleen nageenyaa dubbisne. Kun immoo daldala seeraan alaa irratti galu taate dhiibbaa warroota gibira kennan irratti dhiibbaa dalagaa. Daldala seeraan alaa xiqqeessuuf hubannoo hawaasaa fi abbootii qabeenyaa cimsuuf hojjetamaa kan jiru ta'uu Inspektar Olaanaa Nuuraa Koorsaa himaniiru. Hojiilee hojjetamu qabu keessatti hojii daldala seeraan alaa ol qabatee karoora qabnaa jechuudha. Karoora keenya keessatti tokkoffaa hubannoo barbaachisa. Hawaasa keenya hubachiisuu qabna. Abbaa qabeenyaa hubachiisuu qabna. Namoota qaxxaamuraan duruma barbaadan hubannoo dursa. Yeroo baay'ee hojii olaantummaa seeraa keessatti nama adabuu qofa miti qabuu qofa miti jechuudha. Barsiisuun dursa. Sammuu nama jijjiiruun hubannoo kennuun dirqama ta'a jechuudha. Kana tokkoffaa hubannoo kennu qophoofnee jira. Karoora baafnee jira jechuudha. Namni bu'aa argatu san haalaa loolee miidhaa inni qabsullee hubannoo qabsiisuu qabna. Miidhaa inni biyyarra qabu maalidha? Nama dhuunfarra qabu maal jedhu hubannoo qaba. Hawaasni hubachuu qaba. Kana jechuun immoo qaama nageenyatti hubachiisa. Haaluma wal fakkaatuun bulchiinsa magaalaa Shaashamannee waajjira poolisii aanaa sadaffaatti birrii yuuroo fi paawundiin daldala seeraan alaa birrii Itoophiyaatti miiliyoona 4.8tti shallagamu magaalaa Finfinnee irraa gara magaalaa Mooyyaleetti otoo geeffamaa jiru qabamuusaa Daareektarri aanaa waajjira poolisii aanaa sadaffaa Inspektar Olaanaa Abdul Jabbaar Usmaan himaniiru. Kunis konkolaatichi lakkoofsi gabateen isaa 319 sadii duwwaa jaha Finfinnee FSR fe'aati shaqaxa fe'ee jira. Kanaan cinatti ammoo bakka qarqaaraan taa'uu fi konkolaataan taa'u gamaa gamanatti balbala isaa keessatti yuuroo fi mallaqa biyya alaa kana ka guuree achi keessatti guuree dhoksee ture. Kanaaf haaluma kanaan sakatta'umsa akka aanaa keenyaatti jiruun mallaqni kun qabamuu danda'a jechuudha. Qarshiin qabame yuuroon 17,765 paawundiin 11,110 gara qarshii biyya keenyaatti yoo deebi'u miliyoona 4.8 ol ka ta'u tilmaamni isaa haala kanaani. Hawaasni fi qaamoleen nageenyaa dubbisne tokko tokkos birriin daldala seeraan alaa guddina dinagdee biyyaa quucarsuu bira darbee sodaa nageenyaa ta'uu waan danda'uuf kan hambisuuf immoo qindoominaan ni hojjennaa jedhaniiru. Akka jaarsa biyyaatitti poolisii aanaa kennaa kana waliin huja'aana waan nageenya biyya keenya balleessu biyya keenya akka Itoophiyaatittu biyya keenya balleessu poolisii keenya waliin taanee eegaa turre irraa hundi isaatu irratti hirmaate qeerroo qarree odoon jedhin nageenya biyyattii keenya eegsisuu qaban kan jedhu. Alseerummaan kun hawaasa irratti illee miidhaa geessaa, biyya irratti illee miidhaa geessaa. Tokkoffaa biyyi waan argachuu qabdu san hin argattu, sharafa sila argattu san hin argattu, miidhaa geessuu danda'a. Kabraa ammoo jeequmsa garagaraa itti uumuudhaaf qarshii kana namaaf kennanii jeequmsa garagaraa akka keessa seenuu danda'u gochuu danda'anii. Kanaaf diinni kallattii garagaraatiin wantoota garagaraa fayyadama waan ta'eef nullee yeroo yerootti tooftaa keenya jijjiiruudhaan nageenya aanichaa mirkaneessuudhaaf hojiin garagaraa kan hojjetamaa jiru ta'uu isaati. Qajeelchi poolisii godina Shawaa Kaabaatti leenjiin hubannoo cimsuu tajaajila poolisii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaaf kenname. Gabaasa Malaakuu Tolaaf Girmaa Magarsaa. Qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaatti leenjiin hubannoo cimsannaa tajaajila poolisii hawaasaa qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaaf kenname. Akka godina Shawaa Kaabaatti rakkoolee nageenyaa aanaalee godinichaa tokko tokko keessatti darbee uumamaa tureen kan ka'e qaamoleen nageenyaa hawaasa keessa oolanii buluun falaasama tajaajila poolisii hawaasaa lafa qabsiisuuf rakkachaa turaniiru. Kanumarraa ka'uunis qooda fudhattoonni dhimmichaa wantoota galma ga'iinsa falaasama tajaajila poolisii hawaasaaf danqaataan akkaataa maqsuun danda'amu irratti qaamolee nageenyaa aanaalee godinichaa fi magaalotaa
poolisiidhaaf leenjii kennaniiru. Aanaalee godinichaa muraasa keessatti rakkooleen nageenyaa jiraatus bakkeewwan rakkoon nageenyaa hin jirre keessatti illee hojiin tajaajila poolisii hawaasaa akkaataa barbaadameen hojjetamaa akka hin jirre diviiziniin tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Biraanuu Kabbadaa leenjii kanarratti dubbataniiru. Bakka rakkoon hin jirre fakkeenyaaf magaalaa Fiicheen hojjetamne tajaajilli poolisii hawaasaa sirriitti ilaalaa turre jechuudha. Qimbibiitiin hojjenne, Dabra Libaanoos hin hojjenne, Qimbibiit, Alaltuu hojjechuuf homaan nu rakkisu jechuudha. Aanaa shaniin ala uummanni nu harka hin jiru. Marii gaggeessaa hin jiru. Qaamoleen nageenyaa falaasama tajaajila poolisii hawaasaa hojiirra oolchuuf dursanii gurmaa'insa hawaasaa cimsuudhaan hawaasni ofiisaatii abbaa nageenyaa akka ta'u gochuu sana booda wantoota sodaaf nageenya hawaasaa ta'an xiinxalanii adda baasuun irratti hojjechuun barbaachisaadha jedhan. Diviiziniin tajaajila poolisii hawaasaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Biraanuu Kabbadaa fi Daayiriktar itti aanaa qajeelcha poolisii godinichaa Inspektar Olaanaa Hasan Aliyyi. Karoora gizee baastan karoora tajaajila poolisii hawaasaa akkamitti aanaa tokko hoogganuu dandeenya akkamitti ganda tokko hoogganuu dandeenya kan jedhu hojii murteessaadha jechuudha. As leenjii kana fudhannee taa'uufii miti. Leenjiin kun leenjii gabaabaadha. Ijaarsa akkami hawaasa wajjin akkamitti marii gaggeessuu dandeenya. Aanaa warra ijaarsoo rakkoo maal tura? Darraa maal tura? Kuyyuu maal tura? Magaalaa Fiichee maal tura? Kan jedhu kana adda baafachuu qabna jechuudha. Sadarkaa duraatti leenjii koominiti poolisiingii yaadrimee koominiti poolisiingii barbaachisummaa koominiti poolisiingii kaayyoo koominiti poolisiingii sirriitti beekuun barbaachisummaa ta'a jechuudha. Yoo falaasama isaa beekne yoo kaayyoo isaa beekne yoo barbaachisummaa isaa beekne hawaasa kana kaayyoon koominiti poolisiingii maal akka ta'e barbaachisummaan koominiti poolisiingii maal akka ta'e faayidaan isaa maal akka ta'e hawaasa kana qabsiisuu dandeenya jechuudha. Qaamoleen nageenyaa leenjii kana fudhatan kana booda qindoomina hawaasaa cimsuun galma gahinsa falaasama tajaajila poolisii hawaasaaf hojjechuun murteessaa akka ta'e Daayiriktarri itti aanaa qajeelcha poolisii godina Shawaa Kaabaa Inspektar Olaanaa Hasan Aliyyi dhaamaniiru. Hojii yakka ittisuu keessatti hawaasni akka hirmaatu gadi buunee hawaasa keenya ijaaruu, mariisisuu, gurmeessuu hawaasa abbaa nageenyaa gochuutu nurraa eegama waan ta'eef isinis leenjii kanaan booda gadi buutanii aanaa keessan irratti sadarkaa magaalaa irratti sadarkaa gandaa irratti sadarkaa gootiif garee misooma irratti nageenyi waaraan akka jiraatu gochuudhaaf hawaasa keenya ijaaruun mariisisuun nurraa eegama. Xumura leenjichaan booda hirmaattota leenjichaa dubbisneen leenjii kennamaafii turetti kan gammadanii fi kana booda hawaasa waliin qindaa'uun falaasama tajaajila poolisii hawaasaa milkeessuuf onneeffatanii kan hojjetan ta'us dubbataniiru. Leenjiinsaas leenjii bareedaadha. Gara fuulduraattis maal ta'uu qabaa inni jedhamee yaadamu rakkoo uummata keenya haala nageenyaa amma rakkisaa ta'e kana ni fura jennee ni yaadna. Miseensonni keenya ammatti leenji'aa jiran kun amma tajaajila kana fudhannee barumsa kana fudhannee gad buunee akka hawaasa keenya mariisisnee rakkoo jirru furuu nu taasisee jira.